na rakkisee mala isaa dhabe tokko maal irratti mari'adhaa mala naaf mala jecha yaadichi akkas ture. Ani abbaa kootii fi intala duraati. Abbaan koo baay'ee na jaalata. Harmeen kootis akkasuma. Yeroo gara yerootti namoonni hedduun dhufanii maatii koo gaafachaa turan. Yoo xiqqaate namoonni dhufanii maatii koo gaafachaa turan nama 7 ol ni ta'a. Sababa adda addaa barbaaduun akka na barsiisuu barbaadanitti himuun maatiin koo na kennuu didan. Garuu inni tokko gara boodaa dhufee obboleessa kootiin hariiroo uumuudhaan akkaan isa jaaladhu godhee boodarra maatii kootti ergee maatii kootiinis anis jaaladhee jira jennaan maatiin koo dhumarratti isaana kennuuf waadaa galan. Boodarra jaarsa ergatee maatiin kootis tole jedhaniin. Yaa ta'u malee gurbaan kun gaafa maatiin koo tole jedhan wanti inni duraan anatti himaa ture hedduun sobaa. Yeroo kana dhaga'u baay'ee mufadhe. Isaanis walitti mufannee bilbilas akka naaf hin bilbille daangessee abbaan koo barnoota baradhu achi booda anatu abbaa barbaadetti si kenna naan jechaati jira. Gurbaan kun immoo si fudhaa abbaan keetis na didu naan jechaa jira. Abbaan koo isa duukaa deemtee ati ilmootii yaa miti jechaa jira. Barnoota kootuu deemee barachuuf baay'ee sodaadheetiin jira. Osoma akkanatti jirru gurbaan tokko dhufee maatii koo gaafate. Maatiin kootis tole jedhanii isa kanaaf si kennina inni kun hojjetaa mootummaa waan ta'eef akka gaariitti si horata naan jechaati jiru. Ani immoo gurbaa jalqabaa san jaaladha waan ta'eef hin ta'u jedhee wal mormine. Maatiin koo waan nuti jenne dhaga'uu dinnaan armaan booda ati ilmoo keenyaa miti gara barbaadde deemuu dandeessaa naan jechaati jiru. Garuu ani isatti mufadhee waan jiruuf wantoota amma ta'aa jiru kana hunda tokkoyyuu itti meetiin jiru. Maatiin koo immoo dhiyeenyatti gurbaan boodarra dhufee kadhate kun jaarsummaa ergatee akka na kennuuf deeman natti himaati jiru. Gurbaan duraan na jaalatu waan kana hunda takkaa'uu quban qabu. Akkam godham gurbaan kun gaafa ani itti hime fudhatee naan badam. Maatiin koo immoo isaaf araaramuu gaafa dhiisan anis maatii kootiin ol dhabam. Abbaa koo ammoo gongumaa dhabuu hin barbaadu. Gurbaan gara boodaa dhufe kunis jaarsummaa ergachuu deema waan ta'eef maatiin koo isaana kennuuf murteessaniiti jiru. Garamitti murteessu? Gurbaa duraan jaaladhu san bilbilee fi na fudhatee akka badu godhuuf maatii koo dhabaa. Ka ammaa kanatti heerumuuf jaalalli gurbaa duraa sun na keessa jira. Garamitti murteessu? Mala naa mala.